Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kabajamoo guyyaan har'aa wiixata hagayya 10/2026 miidiyaa walabummaa Oromiyaa irraa gabaasa addaa qabannee dhiyaannee jirra. Gabaasa kana waliin Anduniyaa Oromootiin. Harargee lixaa aanaa mi'eessoo keessatti haleellaa hidhattoonni shiftaa naannoo Somaalee lola babal'ifannaa lafaatiif gaggeessaa jiraniin gaaga'amni lubbuu ilmaan Oromoo wareegamuu fi qabeenya hawaasa shiftaa Somaalee kanaan saamamee jiraachuun himame. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo keessatti haleellaa hidhattoonni Somaalee babal'ifannaa lafaatiif uummata Oromoo irratti bananiin ilmaan Oromoo hedduun ajjeefamuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Dhimma babal'ifannaa lafaatiif lolli hidhattoota Somaaleetiin Oromoo irratti kan gaggeeffame ta'uu fi shira murna mootummaa naftanyaa biltsiginnaatiin irra deddeebiidhaan saamama qe'ee fi qabeenya irraa buqqifamaa jumlaan ajjeefamaa jirra kan jedhan jiraattonni aanaa mi'eessoo. Tibba kana garuu bifa qindaa'aa ta'een lola guyyaa guyyaadhaan isaan irratti banamaa jiruun ilmaan Oromoo baay'ee wareegamuu fi qabeenyi isaanii saamamuu miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Hagayya 7/2026 lola aanaa mi'eessoo araddaa dirree bal'oo fi araddaa burii mulluu keessatti hidhattoonni Sumaalee uummata Oromoo irratti bananiin qabeenyi jiraattota hidhattoota Sumaaleetiin saamamee tikfatee bultoonni gama Oromoorraa namoonni 5 wareegaman jechuun jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise ifoomsaniiru. Ilmaan Oromoo kanneen hidhattoota shiftaa Somaalee kanaan wareegaman kunneen manguddoota abbootii ilmaanii ta'uu fi umrii dargaggummaa isaaniirraa eegalanii roorroon daangaa darbuun uummata Oromoo naannichatti roorrisaa ture qolachaa turuu simaniiru. Namoota wareegaman kanneen maqaan isaanii miidiyaa walabummaa Oromiyaa qaqqabe Abraahim Muhammad Isaa abbaa ilmaan 12, Ussoo Hasan Muhammad abbaa ilmaan 6, Kaamil Umaree Sheekaa abbaa ilmaan 9, Diinoo Abdullee Alishoo abbaa ilmaan 10, Alii Hasan Yuusuf abbaa ilmaan 5 ta'uu kan himan. Osoo harka hin laanne weerartuu kuffisanii kufan jechuun dubbatamu. Kana malees lola hagayya 8/2026 gareen shiftaa hidhattoota Somaalee kun daangaa qaxxaamuruun uummata Oromoo irratti bananiin ola deemtonni 2 osoo ooyiruu irraa gara manatti galaa jiran ajjeefamuu itti dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaaf eeraniiru. Maqaan ola deemtota ijoollee Oromoo hidhattoota Somaaleetiin ajjeefaman kunneen Ramadaan Abdallaa Abdurrahmaan ola deemaa umrii waggaa 13 yoo ta'u, Najjaash Abdallaa Ahmad ammoo daa'ima ganna 12 akka ta'e miidiyaa walabummaa Oromiyaa addeeffateera. Ilmaan Oromoo yakka tokko malee shira mootummaa naftanyaa biltsiginnaa PPtiin ajjeefamaa jiraachuu fi hidhattoonni Somaalee deeggarsa mootummaa naftanyaa biltsiginnaa PP irraa argataniin jiraattota nagaa lafa isaanirra jiraatan irratti duulli labsamee gaaga'amni ulfaatan ilmaan Oromoo irra gahaa jiraachuu fi lola irra deddeebiidhaan taasifamaa jiruun hawaasni hedduu miidhamee rakkoof saaxilamaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Duras lafuma keenya irratti nu jibbanii nu dhiibuun lafeen abboota keenya lafa kanaaf cabe jechuun lafa lafeen keenya jalatti awwaalame amma immoo salphatti lafa keenya dhiifnee bakka deemnu hin qabnu wareegama barbaachisu kafalutti jirra jechuun ejjannoo isaanii cinatti uummanni Oromoo osoo kutaa fi amantii waliin qoonne tokkummaadhaan ka'ee falmachuun maafiyoota gadaa tokko keessatti seenaa biyyattiin qabdu daran hammeessuun dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu bare bulguu Oromoota ajjeesuun afaan mi'eeffatee ololu dura dhaabbachuun qe'ee fi lafa keenya kabachiisuuf walii fi waloon tokkummaan kaanee haa falmannu jechuun dhaamsa Oromummaa dabarsaniiru. Egaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kabajamoo gabaasni ammaaf qabanne kana fakkaata. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebanaa.